Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti. Ishi har'a mootii namoonni maaliif daddafanii nu jibbuu danda'anii jireenya ho'i wal jijjiirraa jenneetiin nurraa fagaatan yooma san abbaa fedhe haa ta'u jechuudha. Yeroo baay'ee gartuu namoonni akkanumatti callisanii nu jibbus danda'an jechuudha. Osoo humna akka hin raawwatin yookaan immoo osoo atama tokko isatti nama sanitti hin balleessin jechuudha. Har'a gartuu waan nuti ilaalu namoonni amaloota akkamii nu qabaaneetiin hin jenne kan daddafanii nurraa fagaachuu danda'anii kan jedhudha jechuudha. Inni tokkoffaan yoo hin dhageeffanne yoo isin jedhetiin hin jedhu fakkeenyaaf goddanyaa kan kee yookaan hiriyaa kan kee kan taate ho'i har'a nama ho'i wajjin wal lolteetiin hin jirti. Erga sanii booda gara kan kee dhufteetiin hin jetti. Maaliif sitti himachuuf waan taate kana jechuudha. Ati garuu gonkumaa dhageeffachuu hin dandeenye. Minaalbaata fuula keessatti gara galtee waa'ee kan keetti dubbachuu dandeetti jechuudha. Baay'ee tokko nama aarsa. Baay'ee tokko jechuudha. Maaliif isi sitti himachuu dhufte garuu ati rakkina keessa hin jirtu sa'aatii sanatti jechuudha. Garuu haasaa isii dhageeffachuu hin dandeenye. Haasaa nama sanii dhageeffachuu hin dandeenye jechuudha gonkumaa. Kanaafuu ijoo inumaayyuu hin danda'amu nama dhageeffachuu dhabu. Yeroo kana qalaalimatti si jibbuu danda'a jechuudha. Maaliif dhageeffattu kaa namni hanguma fedhalee ta'ee jedha akka ati dhageeffattu waa sirraa barbaadu deebii osoo hin taane akka ati dhageeffattee murtii ho'i yookaan ayizosh akkana taate akka jettuun barbaada jechuudha namni. Kanaafuu yoo hin dhageeffanne qalaalimatti sirraa fagaachuu danda'a. Inni lammaffaan irra deddeebitee gaafii kan nama gaafattuu ta'e jedha. Namoota tokko argitanii beektanii saniitumaan gaafii baay'isan jechuudha. Wantuma hin jirre kana bakka gaafataatiin oolan waa'ee jireenya isaanii ni dubbatanii an akkana an akkasii bakka wantummaa isaan hin dubbanne jiru jechuudha. Irra deddeebi'anii gaaffiis gaafataa oolan baay'ee nama dabbara jechuudha. Gaaffii irra deddeebi'anii waan tokko nama gaafachuun. Kanaafuu iyyuu gaaffiis irra deddeebitanii baay'ee namaaf hin dhiyeessina. Maaliif jennaan yookaan caqaacaqama yookaan immoo wantoota nama hojjechuu danda'a waan ta'eef hin jedheef jechuudha. Inni sadaffaan fakkeessuu yoo isin hin jedheetiin hin jedhu anama fakkeenyaaf harka kan koo tokko yookaan qubni kan koo sirrii hin jiru minaalbaat sanarraa muramtuu asirratti ta'uu dandeetti jechuudha. Qubni kan koo kun baddaadha ani hin jaaladhu maaliif narraa muramtee waan jirtuuf qubni tun jechuudha. Garuu namni tokko dhufeetiin har'a waaw qubni tanteen bareeddi osoo isin jedheetiin hin jedhe hangam tokko aarta. Fakkeessuu jechuudha. Waan hin jirre tokko jechuudha. Qubni kan koo kuni waan tokko narra hin jirreef waan qeessitu narraa muramteertuuf hin bareedu jechuudha. Garuu akkamitti bareeda? Osoo isin jedheetiin hin jedhe namni tokko sin aarsu. Ishi ati dabbasaa yookaan mataa hin qabdu. Mataa ati hin qabne kana namni si ilaaleetiin waaw mataan kan kee baay'ee das nama jedha osoo isin jedheetiin hin jedhe. Baay'ee sin aarsu maaliif jennaan waan hin jirre waan ta'eetiin hin jedheef ati mataa hin qabdu waan mataa hin qabneef das nama jechuu hin dandeettu haa jedhu. Garuu namni tokko dhufeetiin osoo mataa waaw das nama jette osoo mataan kan keessa hin jedhe baay'ee tokko nama aarsa waan hin jirre fakkeesseetiin hin jechuu jechuudha. Kanaafuu iyyuu namoota akkanaa kanneen hojiin hiriyaa baafachuunis baay'ee kabbaadidha nama naqu jechuudha. Fakkeessuu callisanii waan hin jirre jechuu jechuudha namoonni akkanaa. Kanaafuu yoomaafuu ta'e waan hin dandeenyeef amaloota akkasii fakkeessuu waan hin jirre kana osoo hin jaalatin iyyuu wanti sun das nama jedha ofii isaatii bar das nama hin jedhu jechuudha. Kanaafuu iyyuu waan akkasii fakkeessuu kanarraa of qusadhaa baay'ee tokko namni akka nama jibbuu nama taasisa jechuudha. Inni arfaffaan icciitii bayuu hin qabne baasuu yoo isin hin jedheetiin hin jedhu hiriyaan keessan tokko har'aan tana dhufeetiin osoo waan tokko isinitti himateetiin hin deemeetiin hin jedhe borumootiyyuu isin namoota tokko karaa gubbaratti argitan waan kana mara jechuudha. Waan jireenya keessanii waan hiriyaan keessan isinitti hime wanta haadhaaf abbaan keessan akkamitti akka guddattan maal akka taatan waan mara jechuudha. Nama guyyaa har'aa baratte. Jechuudha nama guyyaa har'aa barattee wantuma kana maratti haasoftee hojjettee jettu baay'ee tokko nama dabbara jechuudha. Namni sun osoo sin beekin si dura si beekee jechuudha. Osoo si uyyuu malkii kan kee addaan hin baafatin jireenya kan kee beekee jira jechuudha. Kana jechuun himmootu iyyuu namni sun deebi'ee si argachuu hin fedhu. Maaliif ati ni wareessita ati ni dubbatta icciitii bayuu hin qabne kan maatii keessaas ni baasta kan hiriyaa keettis ni baasta jechuudha. Kanaafuu iyyuu eenyummaalleen waan hin beekne beekuu fedha malee waan beeku immoo beekuu hin fedhu jechuudha. Kanaafuu iyyuu ati waan dubbattuuf ati waan
icciitii bayuu hin qabne wanta nama lamaan jidduu jirullee baasuu waan dandeettuu fi kanaafuu namni si jaalachuu hin danda'u. Kanaafuu hanga dandeettu nama icciitii qabu ta'uu yaadi. Kan akka isin jedhutti icciitii nama baasu gonkumaa jaalatamuu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Inni shanaffaan fuula guurtaa yookaan immoo tuyyaa akkana jetta. Jechuudha. Kana wasiin jedhee jedhu immoo tuyyuu amma fakkeenyaaf namni tokko mee'entu jaalata. Ana moosuu akkana jechaatiin viidiyoo sin hojjedhee jedhee dasisin jedhaa laaltanii viidiyoo kana hin laaltan jechuudha. Kanaafuu iyyuu fuula guuruun keessa namaa beekuu hin dandeenye keessa nama sanii gonkumaa beekuu hin dandeettan jechuudha. Maal akka inni barbaadu namni sun beekuu hin dandeettan. Kanaafuu iyyuu yeroo maraayyuu jechuun inni irraaffatinaa isin jedha. Kanaafuu iyyuu isin himootuyyuu fuula guuruun keessa namaa namni akka isin beeku hin fakkadu jechuudha. Hangafeetan keessanis gaarii ta'u garuutuyyuu yeroo mara fuula keessan guurtanii annoo jechuun gonkumaa akka namni isin jibbu taasisa jechuudha. Kanaafuu iyyuu fuula hin guurinaa hanga dandeettaniin namni fuula guuru ni jibbama. Dhugama anis hin jaaladhu gara kan kooti jechuudha. Nama fagatti jedhu dasna jedha. Inni jahaffaan yeroo hunda fayyaalessa ta'u yoo isin jedhu ofisni miita namni isin jaalata jechuudha. Maali fayyaalummaan hangana ta'eetiin jedhe akkuma namni bakilli yookaan immoo don'i jibbamu namni yeroo baay'ees yoo fayyaalumeetiin jedhe fayyaalummaa keessatti yeroo mara yoo tasaasa'eetiin jedhe ni jibbama jechuudha. Kanaafuu yeroo mara fayyaalummaa ta'uu osoo hin taane fayyaalessa ta'uu osoo hin taane of jaalachuulleen gaariidha jechuudha. Kanaafuu mee of jaaladhu fayyaalessa yeroo mara nama darbee achi nama ofii isaatii irraa darbeetiin ofii isaatiif gahee geessee namaaf gahee ta'e malee yeroo mara fayyaalessa hin ta'ini namni fayyaalessas ni jibbama jechuudha. Gowwummaa kan keessanii gara biraatti jijjiiramaa jechuudha. Gara gowwummaatti jijjiirama wantummaan fayyaalummaan kan keessanii yeroo maraatti fayyaalumtee kan shawwadamtoo kan ta'u kataatu namni si jibbuu danda'a. Inni bara kan kuni maalirraa kan ka'e fayyaalessa ta'uu kan keetirraa jechuudha yeroo maraayyuu. Inni torbaffaan dhiphina akka malee baay'ate. Yeroo mara kan gadditu yoo ta'eetiin jedhe yeroo mara mootuyyuu cinqii keessa jechuudha. Wantuma gammachuu keessa jirtu akka yeroo mara dhiphattu akka yeroo mara bakka waan gaarii tokko cinaa kan kee hin jirretti ilaalta jechuudha. Dhiphina yeroo mara yoo baay'isteetiin kan jettu kataatu ati nama si cinaa jiruufis somata akka gochuu waan hin dandeenyeef namni sirraa fagaata jechuudha. Maaliif ati waan dhiphinaa bichaa waan faarsaa ooltuuf. Kanaafuu hanga dandeettuun dhiphina qabaatteetiin jetti yaada. Waan darbees waan dhufuus kasi cinqoo kan ta'u taatu hanga dandeetteen xiqqoo ofirraa qannasuu yaade jedha. Inni 8ffaan yeroo hunda nama waa dhosite akkan ta'u kataasu jechuudha. Gara keessanii nama waa isin dhositu isinitti tolamu nama ifaan bilisa baasee waan tokko isin dubbatu dasin jedha. Namooti nama ifaan bilisa baasee natti himutu dasna jedha. Fakkeenyaaf nama tokko jaalatteetu ni jirta. Garuu itti himachuu sodaatteetiin hin jirta. Minalbaat ani akkanan ta'aaf ani halkanii guyyaa wajjin naasaa silkii isii keessa wanta maraa koomentii isiin barreessaa fi waan mara irraa badhaaf. Kana mara hangin isii jaaladhu beekuu hin dandeettu jechuu dandeetta. Osoo isii ati hin dubbatin enumaa yoosiif beekuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda nama waa dhossuu wantuma dhofsamuu hin qabaanne mara jechuudha. Dhossuuf yaadu wantuma sirraa beeksisu mara jechuudha. Osuma akkana sirraa arganu dhossuuf yaaduun baay'ee tokko jibbamaa si taasisa jechuudha. Maaliif namni sun waan beekuuf yookaan himootuyyuu kara jaalalaatiinis yoo ta'eetiin hin jedhee dubbachuu dhabuu kan keessanii isiin uyyii si barbaadde kan dubbina kan keessan eeguu waan dandeettuuf kanaafuyyuu isiinis naaf hin beeku siin jechuu dandeetti. Atis isiin naaf hin beektu jechuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu jedduu kan lamaanitti walii galteen uumamuu dhabuu danda'a. Kanaafuu yeroo baay'ee waan nama dhossinii dubbadhu jechuudha. Kanaafuu dubbachuun himootu jiru gaariidha. Inni 9ffaan jidduu nama lamaanii seenuu yoo isin jedheetiin nama lamaan bichaa osoo hin taane osoo ati waan tokko hojjetaatiin jirtu namni tokko calliseetuma ati waan tokko raawwataa harta waan jireenya kan keessatti si barbaachisu
callisee osuma atitti himtu dhufeetiniin akkas ta'e akkana ta'e siin jedhu dassi jedha das nama hin jedhu jechuudha. Baay'ee tokko nama dabbara. Si cinaa si jidduu seene jechuudha. Wantuma raawwattuu ijoon hollaalta. Innaa dammoo cinaa jidduu nama lamaanii yoo isin jedheetiin jedhu. Nama walii galeetiin yookaan jiru tokko jidduu seenuun yookaan immoo nama jireenya waliin jiraataa jiru lamaan jidduu seenuun yookaan wanta akka ceetii baasu waan tokko jechuun baay'ee tokko jibbamaa nama godha jechuudha. Maaliif jennaan hin dagatiin gaafa ati jidduu seente ati isaaniif haari'a garuu isaan tanaan dura waan wal beekaniif waliif hubachuu danda'an jechuudha. Gaafa kaanii waan ati deemtuuf iyyuu isaan walitti dubbatuu danda'an jechuudha. Gaafa kana immoo ati jibbamaa taatee jirta jechuudha. Kanaafuu iyyuu jibbamaa ta'uu yoo barbaaddeetiin jette jidduu nama lamaanii hin seenin. Maaliif jennaan isaantu duraan wal beeka malee ati har'a dhufte. Inni maaleen haasaa ofiitii waliif waan furuu danda'u qofaaf asii ashannaf waan danda'aniif jechuudha. Kanaafuu iyyuu hanga dandeettuun jidduu nama lamaanii seenuu hin qabaattu. Inni kurnaffaan yeroo hunda waan irra oolte hunda yoo dubbateef hin jette. Amma fakkeenyaaf har'aan akkana nyaadhe har'a waan akkasii akkas godhe bakka wantuma dubbatamuu hin qabne kana cal'istee taarikii dheeraa jechuudha yookaan dubbattu kan ta'u taatu baay'ee nama jibbisiisa. Waan dheeraa ta'e tokko haasaa dheeraa ta'e yookaan waan irra oolte mara kan dubbattu yeroo kan ta'u taatu ani baradhaa akkasii maal nyaadhe misaa maal nyaadhe qursii akkasii wanta adda addaa wantuma dubbachuu hin qabaanne kanaaf baay'ee jiru yeroo kan dubbattu namni hin jibba. Inni maaleen taa'ee waan taraa nagarii dhageeffachuu barbaadu jechuudha. Maaliif jennaan waan haaraa waan barumsa namaaf ta'u waan tokko dhageeffachuu namni waan barbaadu garuu ati baran akkas nyaadhee asiin baay'achiin deebi'e jechaatiin yoo oolteetiin jedhee maaliin namni si dhageeffatu jedhe. Maaliin kun yeroo mara warreen isaa kan wantuma irra oole bichaa dubbataatiin kan ooluuf jedha jechuudha. Kanaafuu waan argite haasoo osoo hin taane yoo haasoftus haasaa xiqqoo fooyya'aa ta'e dubbachuu keessaa maxaranii waan muraasa waan dubbatamu qabu dubbachuun bareeda jedhee hasaaba. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti ciao. Subscribe, share, like gochuun dagatinaa isiniin jedha.